Itoophiyaa keessatti namoonni 763,100 ta'an sababa rooba cimaa, lolaa fi sigiga lafaatiin miidhaa guddaa irra ga'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOCHA gabaasa haaraa baaseen beeksise. Sababa balaawwan kanaan lubbuun namoota 33 darbuus ibseera. Akka gabaasa qindeessaa gargaarsa namoomaa kun ibsutti naannolee biyyattii Oromiyaa, Somaalee, Kibba Itoophiyaa fi Affaar balaa kanaan miidhamaniiru. Duuti galmaa'e hundi naannoo Somaalee keessa yoo ta'u, balaa lolaa godinaalee 9 keessatti mudateen namoonni 611,340 irratti miidhaan gaheera. Godinaalee 9 balaan kun irra qaqqabe Abdeer, Dawaa, Dooloo, Heraar, Jaraar, Koraawee, Liiban, Nogob fi Shabalee yoo ta'an isaan keessaa Abdeer, Liibanii fi Shabaleen baay'ee miidhamaniiru jedha. Naannoo Somaalee keessatti namoota balaa lolaan miidhaman 600,000 fi 11,000 ol ta'an keessaa kanneen 800 ta'an qofa gargaarsa argachuu isaanii ibse. Daandiiwwanii fi riqicha hedduu balaa lolaan sababa miidhamaniif iddoowwan balaan kun qaqqabetti gargaarsa dhiyeessuu akka hin danda'amne ibse. Godina Adoodoloo keessatti qofa barattoonni 5,332 ta'an sababa lolaan barnoota ala ta'uu isaaniis gabaasichi caqaseera. Sadaasa 6 irraa eegalee naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee Arsii, Baalee Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti sababa rooba cimaatiin lolaa fi sigiga lafaa uumamuu kan ibse OCHAn dhuma baatii onkoloolessaa irraa eegalee namoota gara 67,600 ta'an balaa kanaan miidhamuu eereera. Akkasumas godinaalee Gujii, Jimmaa fi Boorana Bahaa keessatti taateewwan walfakkaataan mudachuus gabaaseera. Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti lolaa cimaa sababa rooba cimaa irraan kan ka'e uumameen namoonni 1,600 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Lafa qonnaa hektaara 11,400 ol barbadaa'eera. Akkasumas manneen barnootaa 10, buufata fayyaa 3 fi ujummoo bishaanii 14 irratti miidhaa geessiseera. Kana malees daa'imman 200 ol warra isaanii irraa adda ba'uu ibsee jira. Jalqaba baatii sadaasaa keessatti lagni Oomoo guutuu isaa irraa kan ka'e lolaa cimaa lafa ol ka'aa kibba biyyattii fi kibba lixaa irraa madduun gandoota 30 fi aanaa Dassaanash 165 lolaan miidhamuu isaaniis caqasee jira. Naannoo Affaar keessattis baatii onkoloolessaa keessatti laggeen Awwaashii fi Qabbannaa guutuu isaanii irraa kan ka'e balaa lolaa uumameen jiraattota aanaalee Dullachaa fi Awwaash Fantaallee hedduu buqqaasuus ibseera. Sababa rakkoolee uumamaa kanaan miidhaa guddaa dhaabbilee fayyaa, geejjiba, bu'uuraalee misoomaa, mana barumsaa fi mana jireenyaa irratti qaqqabee jira kan jedhe OCHAn dhaabbileen mootummaa, manneen barnootaa, kilinika, buufata fayyaa, wiirtuuwwan hawaasaa, boolla bishaanii fi kanneen biroon naannolee lolaan kun ga'e keessatti miidhamuu ibseera. Kana malees hawaasni naannolee kunneen keessatti balaa kanaan miidhameef gargaarsa hatattamaa akka taasifamuuf waamicha dhiyeessee jira.